qabu guuttadheetii gara biyya Arabaa deeme jechuudha. Ergan biyya Arabaa deemee hojiin itti fufee obboleettiin koo akka barattu daa'ima koo guddisaa akka barattu ani kanan beeku jechuudha. Haa ta'u malee garuu yeroodhaan booda haalli jijjiiramaatii dhufe. Obboleettiin kiyya abbaa manaa kootii waliin akka haadhaaf abbaa manaatitti waliin jiraachuu eegalanii sanirra darbaniyyuu immootu obboleettiin koo abbaa manaa kootiif daa'ima deessa jechuudha. Innaa baay'ee ulfaata jechuudha. Innaa gidduu kanatti obboleewwan lamaan irraa daa'ima argachuu jechuun dhiirri tokko baay'ee ulfaata jechuudha. Innaa keessattuu carraan ijoollee daa'imman lameenii sun akkam akka ta'u baay'ee ulfaatasi baay'ee nama qaanessalleedha jechuudha. Kanaafuu wanta akkanaa kanaadha kan uumame jechuudha. Obboleettii koo fi abbaa manaa gidduu gootitti wanta akkanaatidha kan uumame. Namni kun obboleewwan lamaan irraa daa'ima argachuun hedduu ulfaata jechuudha. Safuudha maaliif wanta akkanaa baratamaa miti. Ta'es immoo nama qaanessalleedha jechuudha. Baay'ee ulfaatalleedha. Egaa hordoftoota kiyyaa seenaan kun seenaa dhugaati garuu anaa miti jechuudha. Seenaan kun seenaa dhugaati garuu anaa miti jechuudha. Viidiyoon kun kan galaqqifame guyyaa muraasan dura biyyaansi torbee lama hin guutu jechuudha. Akkamitti akka obboleettii ishee biyyarraa fiddee erga obboleettii ishee biyyarraa fiddee boodammooti abbaan manaa ishee mana keessatti nama akkamii ture kan jedhu obboleettiin isheetillee dubbattee turte. Haa ta'u malee garuu achi keessatti ani badii hin qabu jette. Maaliif abbaan manaa ishee obboleettiin ishee biyya Arabaa jirti. Isheen kun garuu biyya keessa teessee abbaa manaa ishee waliin gaafa waan akkanaa raawwatte hanga sadarkaa ilmootti argattuutti gaafa geessu garuu badii hin qabu ani badii hin qabu jetteetidha kan dubbatti jechuudha. Maaliif yeroo tokko yoo yaalii irratti godhe ta'eeyyuu isheen gattee baatee gara maatii ishee deemuu qabdi ture malee mana san keessa teessee hanga wanti kun irratti uumamutti geessisuu hin qabdu ture jechuudha. Silaa obboleettiin isheetiyyuu garuu haa ta'u immoo hanga waliin ilmoo argattee walumaan jiraachaa turte mana san keessatti jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Viidiyoon kun baay'ee TikTok irratti deemaa jira. Afaan Amaariffaatiin hojjetame jechuudha. Sijjammar ani haa barattuufan gara magaalaa fidee yookiin immoo gara kiyya fidee daa'ima koos guddisaa abbaa manaa kootis naa kunuunsa akka jiraattuuf gara magaalaa fidee garuu isheen immoo anarratti waan akkana raawwatteetteerti. Sijjammar isheentuyyuu dogongora qabdi wanti akkanaa ta'uu hin qabu sun jammariyyuu jechuudha. Dhiira tokko jechuun isheedhaaf abbaa manaati ishee saniif immoo baada dhaalagaadha jechuudha. Namni kun dhiiraaf dubartii tokko mana tokko keessatti teessisanii baay'ee ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kanaafiyyuu erga wantoonni tokko ta'ee booda gadduun aaruun hin barbaachisu ture. Kun durumaayyuu irraa of eeguu dhabuu irraa kan ka'e wantoonni akkana ni mudata. Namni kun mana keessatti erga haati manaa isaa ala deemtee yeroo baay'ee sakkaree akka galuu miiciyoo kanarree mootii dirqamaan akka daffareetii kan dubbattu dirqamaan yaadaffaru malee garuu ergasii booda garuu fedhii isheetiin kan waliin jiraachaa turteedha. Akka waliin fedhii isheetiin jiraachaa turte isheen illee dubbatteetidha kan jirtu jechuudha. Jarri sadeen iyyuu badii qabu asirratti. Innis dhugee sakkaree deebi'ee mana keessatti obboleettii ishee waliin haadha manaa isaa ala ergateetii obboleettii isaa ishee waliin mana keessatti waan akkanaa raawwachuun hanga sadarkaa ishee irraa daa'ima argatuutti gahuuni baay'ee tokko ulfaatallee baay'ee tokko nama qaanessalleedha jechuudha. Sijjammar jalqabumaayyuu namni kun nama ishee sobeetiyyi ishee fuudhe jechuudha. Obboleettuma biyya alaa jirtu kanaayyuu nama sobeetiyyi ishee fuudhe jechuudha. Yeroo isheetti dhiyaatu akka qabeenya qabu akka abbaa qabeenyaa ta'ee fi mana Addis Abadaa akka qabu isheetti himaa ture jechuudha. Haa ta'u malee garuu erga isheen gara Addis Ababaa dhufte mana jireenyas akka hin qabne abbaa qabeenyas akka hin taane kan isheen hubatte jechuudha.
Durumaayyuu namni kun nama tikakkilenyaa yookiin immoo ofitti amanamummaa hin qabaanne tokkodha. Maaliif namni jaalalaan jaalala bita malee maallaqaan jaalala bituu hin danda'u. Garuu isheen illee akkamitti maallaqaaf jettee itti dhiyaatte moo jaalalaaf jettee itti dhiyaatte nama kanallee dhaabbattee madaaluun baay'ee barbaachisaa ture garuu itti hin yaadne. Achirra dabarteetiyyuu obboleettii ishee fiddee obboleettii isheetillee sa'aatii rakkoo keessa galchiteettidha kan jirtu jechuudha. Isaan lamaan akka fedhan ta'uu danda'an garuu daa'imti nama tokkorraa uumamte obboleewwan irraa uumamte kun baay'ee ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaafina baay'ee nama qaanessalleedha jechuudha. Adeemnam namni baadaa biratti abbaa manaa ishee abbaa manaa isheedhaaf ta'uu danda'a isheedhaaf. Abbaa manaa ishee jechuudha. Gin obboleettii isheetiif immoo namni kun alagaadha. Alagaa biratti dubartii mana tokko keessatti gataniitii deemuu jechuun baay'ee ulfaata. Maatiin isheetillee immoo akkamitti akka ayyamaniifiti micayyoo kan abbaa manaa kee waliin haa jiraattu ati biyya Arabaa deemi jedhaniitii akkamitti akka isaan ayyamanii ani hin beeku jechuudha. Yeroo tokko wantoonni akka salphaatitti ilaallu yeroo guddatee yookiin immoo haala nuti hin eegneen yeroo deemutu jira jechuudha. Asirratti kun sirrii miti. Yeroo ammaa kana keessatti sijjammar yeroo abbaan daa'ima intala isaa daffaru yeroo obboleettii isaa daffaru keessa osoo jirru namni dubartii takka dhiira bira godhaniitii deemuu jechuun kuni baay'ee ulfaata jechuudha. Isheenis itti yaadne ta'eeti garuu mootu hedduu nama qaanessa. Kanaaf ija alagaatiin obboleewwan walii akka wal ilaalanillee taasisee jira jechuudha. Maaliif har'a isheenis abbaa daa'ima isheetii irraa qabdi. Kunis immoo isheen quxisittiin obboleettiin ture isarraa daa'ima qabdi jechuudha. Dhugaa baay'ee ulfaata yeroon keessa jirru. Kanaaf obboleewwan keenya gaafa biyya Arabaa deemtanii warroonni daa'ima qabdanillee daa'ima keessan san maatii bira godhachuudha malee abbaa manaa keessan biratti obboleewwan keessan teessistanii deemuu jechuun rakkoo akkanaa kanarra nama buusuu danda'a. Hanga feetanii obboleewwan keessan yoo yaaddanii fi yoo jaalattanii bakka isaan jiranitti gargaaruudha. Yoo waliin jiraatan immoo waliin jiraachuudha bakka tokkotti malee dhiira tokkoo fi dubartii tokko mana tokko keessatti gatanii biraa deemuu jechuun baay'ee ulfaata. Namni kun dhugee akka ishee rakkisaa ture micayyoon kun dubbattee jirti jechuudha. Egaa namni yeroo dhugeetii sakkaree sammuun isaa sirrii hin dalagu maaliif baqa yeroo saniif qiyyirri jedhanatti fakkaatan jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee namoonni yeroo dhugan kan nama rukutullee ni jira. Kan even danda'ee dhaabbateetiyyuu hin deemne namoota hedduutu jira jechuudha. Sikaariin nama qayyara. Namni gaafa dhugee ni jijjiirama. Dhugee dhiisiti namni nagaayyuu ta'ee dhiirri tokkoo fi dubartiin tokko mana tokko keessatti taa'aniitii hin ulfaata jechuudha. Yeroo obboleessi obboleettii ofii amananii waliin hin jiraanne keessatti haalli akkanaa ta'uun kun baay'ee ulfaata. Yeroo amma keessa jiru immoo xirraashumattuyyuu badee jira. Yeroo intalli abbaa waliin waan biraa raawwattu yeroo obboleessi obboleettii waliin waan biraa raawwatu baay'ee nama qaanessa jechuudha. Kana wal fakkaataa kan ta'e illee obboleettiin obboleessa ishee irraa daa'ima argatte ni jirti jechuudha. Kanaaf yeroo akkana kana keessa osoo jirru immoo namni kana gochuun deebi'anii ishee illee immoo hiree ishee balleessuun baay'ee ulfaata jechuudha. Hanga fedheeyyuu yoo ta'e ilmi dhiiratii fi shamarri takka qixxee miti. Yeroo ishee malee isheen barachuudhaaf osoo fedhii qabdu isheen jaalattis ta'a fedhii isheetinis ta'a fedhii isheetiin alas ta'a garuu gochi akkana raawwatamuun immoo hedduu nama qaanessaa. Viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata. Abbaa manaa keessan biratti obboleettii keessan gattanii tasumaayyuu hin deemina isiniin jechuu jaaladha.